kabajamoota daawwattoota keenya iddoo jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u kuni qophii keenya ilillee showdha. Akkuma kanaan dura jalqabne muuxannoof mudannoo diaspooraa qabannee isiniif dhufneerra iddoon nuti itti argamnu TL Marketplace iddoo jedhamu Convenient Storeedha. Abbaa qabeenyaa obbo Tamasgen wajjin turtii gooneerra storii kana keessa maal tokko jiru akkasumas immoo muuxannoof mudannoo isaanii nuun qoodu nu waliin tura waliin haa daawwannu. Dhaggeeffattoota keenya amma TL Marketplace keessa jirra. Keessummaan koo obbo Tamasgen Rikituu waliin simbarsiisa. Obbo Tamasgen baga nagaan dhuftani. Nuti dhufee sallee suniyyuu miti. Waan eeyyamamoo taataniifis guddaa galatoomaa isiniin jenna. Dhufuu keessanii fi afeeraa keessaniif guddaan isin galateeffadhaa ulfaadhaa. Haa ta'u mee dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaaf of beeksisaa obbo Tamasgen eenyu isa jedhu. Maqaan kiyya Tamasgen Rikituu jedhama. Biyya kana biyya Oromiyaa irraatiin dhufee biyya kana keessa yeroo hedduu turreerraa 2007 in dhufe 2007 gara waggaa 14 jira jechaadha biyya kana koloo Juulaay darbe kana waggaa 14 ta'e jechaadha. Biyya kana keessatti dhufne immoo akkuma nama baqataa tokkootti hojii eegallee hojii mataa keenyaa hojjechuun wayya jennee gara hojii mataa keenyaatti hojii mataa keenyaa jalqabne 2009 jechaadha. 2007 dhufne 2009 naannoo akkuma isin kanaan dura beektan 95 fi 110tti suuqii jalqabaa bannee achitti waggaa 10 booda immoo bakka kanatti nuuf goone addana jirra jechaadha. Wow, akkuma arginu gaa stooriin kun baay'ee guddaadha. Irra keessaallee qaba miti? Irra keessaas qaba, manni baaburaallee jira keessa. Hojii guddaadha dhugaa dubbachuuf. Mee gara hojii kanaatti toon dhufiin qacaramtaniillee hojjechaa turtan miti? Eeyyee qacaramnee hojjennee. Eeyyee bu'aa bahii guddaa qaba. Haati manaa keessanis baay'ee nama cimtu akka taate beeka. Mee hin cimu biyya kana keessatti hojii dhuunfaa akkasii hojjechuun wanti laafaan biyya kana keessa hin jiru dhugaa dubbachuu fi nuyi gaafa biyya kana dhufne akka biyya kana dhufneeni akkuma nama tokkotti qaxaramnee hojii eegallee waggaa tokkoo fi qaxaramee hojjedhen Torontoo yeroo turre haadha manaan kiyyas akkasuma hojjette achiiti gara biraandeetti muuvii goone yeroo muraasaan biraandee turre nuyi ta'uu didee as muuvii goone gaafa as dhufnu Cleaningi qaxaramnee hojjenne jalqaba. Hojiin keessan jalqaba. Okay. Qulqulleessaa turre achi booda ji'a 2-3 hojjenne dasii kontiraata mataa keenya qabannee ji'a 8 sana hojjenne achiiti gara biizinasii keenyaatti nuuf goone. Baay'ee nama dinqa ilaga iddooma scratch iddoo jedhamu sanaatii jalqabdanii hojii keessan garuu irraa kaanee jechaadha. Garuu yoo cimanii hojjetan maalti yoo kamiyyuu maaliyyuu ta'uun hin danda'ama isa jedhudha. Baay'ee galatame wanti si mudatee hin jiru akka baqataatti dhufte Keeniyaarraa moo eessa? Eeyyee Keeniyaarraatti dhufte. Keeniyaa waggaa 7 ture Keeniyaarraatiin as dhufe jechaadha ispoonseraan. Okay. Egaa muuxannoon kee mudannoon kee wanti si gaddisiise wanti si gammachiise hin jiru hamma iddoo kana gara waggaa 10 ol 14 miti an jiraatte kana keessatti wanti si mudate hin jiru. Wanti na mudate waan hedduu jira waan baqataa sana jechuun ulfaataadha. Yoo isinitti malee halkan goote isin dhaabaa buladdan. Keessumaa filadhuuti. Waan hedduutu jira. Waan hedduutu jira. Keessumaa yeroo biizinasii jalqabne nuuf haaraadha. Dhufnee waggaa 2 iyyuu hin finne biizinasii kan eegalle. An dhugaa dubbachuudhaaf sigaaraan kaartoonii isaa maal akka ta'e sirriitti hin beeku gaafa suuqii reentii goone jalqabne. Waaqumatu nu gargaare malee waan experience biyya kana keessa jiru qabaannee miti fedhii qabnu. Fedhiuma malee baay'ee fedhii guddaa qabeenya guddaas qabaatanii miten jalqabdan. Horii moomaa tokko iyyuu hin qabnu gaafa eegallu jecha horii yoo maallaqa horii meeqa qabda jettee na gaafatte waan yaadamu suuqiin yaadamu garuu
fedhii suuqii bakka biizinasii mataa keenyaa qabaachuu waan jiru sammuu koo keessa jira jechaadha. Biyya kana guyyaa dhufee kaasee. Kaayyoon kun bakka biizinasii mataa keenyaa qabaachuu dura jiraata. Waa'ee maallaqaa, waa'ee akkamittiin akka ta'e, waa'ee afaanii maal akka ta'e tokkotti yaadeen beekamu. Biizinasii qabaachuu waan jedhu yaada malee maaliin immoo godha waan jedhu sammuu koo keessa hin jiru jechaadha. Rabbiin galatu ituu saantima qabaatiin mana kireessine jalqabayyuu. Mana duwwaa kireessinee ji'a lama taa'e manni duwwaa keessa jechaadha. Eddeesitti kiliinikii irraa waan argannuuni qodaa guutaa deemnee. Qodaa guutaa deemnee Rabbiin galatu Waaqayyo nu gargaare biyyi isaas biyya gaariidha hojjetteennaan sii darbaa harka keenya keessa maallaqi dhufee kunoo Rabbiin galatu har'a addana keenya jechaadha. Baay'ee nama dinqa. Egaa dhaggeeffattoota keenya barachaa akka jirtan abdii hin godhanna mee stoorii kana immoo maaltu keessa akka jiru keessa deemnee nu daawwachiistu jechuudha. Wanti dhibeen jiru wanti biyyaa jennee yaannaa naannoo kana namoonni jiran illee argachuu danda'u. Iddoo Edmonton keessa duwwaa moo naannoo Edmonton warra jiraniif in ergitu. Riteelii singoona, hoolseelii singoona. Amma waan akka xaafii finnee asitti daannee haaki goonee gara raabsinaa jechaadha. Asittis naannoo magaalaa naannoo kana jiru naannoo magaalaa Kaalgariifaatti geessinee gurguraa jirra jechaadha. Namni dhufe asitti baalkiidhaanis yoo barbaade tokko tokkoonis yoo barbaade bitachuu hin danda'a jechaadha. Xaafii asumatti daaktu. Asumatti daannan xaafii. Mee hin daawwanna daawwattoota keenya manni baaburaallee jira as keessa. Manni foonillee jira. Akkinan gahu. Kun iddootti daakamu. Kuni kan xaafiiti. Xaafii moo barbaree faa shiroo faa kana daaktu. Daakaan jiru amma waan nuyi daakaa jiru xaafii duwwaa daakaa jirra. Maashiniin keenyas kanuma xaafiiti. Gara fuulduraatti garuu itti yaadaa jirra. Akkuma xaafii kun xaafii adiidha. Elagaa akka biyyaatti akkasitti ilaaltee sirriitti bittee daaksifachuu dandeessa jechuudha. Akka ilaalaa jirru mi'eessituu adda addaa isuma biyya jiru waa hundumaa kani ol baanee immoo qodaa manaa kani waan akkasiin isaanii akkasumas ol baanee gubbaa wanta jiru ilaallaa jechuudha argamudha. Mee nu daawwachiisi mee qodaa maal argachuu dandeenya si? Shinii isa biyya ilaa kan ixaanaa jira. Qodaan chaachaatti dhiyeessan jira. Yoo barbaadanii jechaadha. Distiin faamoo dhumee jira actually amma garuu dhufaa jira yeroo dhiyootti. Distii tokko argeera jechuudha. Distii kan daakootti qalatan jechaadha. Guddaasa. Garaagaraa jira addana. Qimamiin jira. Ixaanni illee jira. Ixaanni jira. Sandalii. Qibaatii illee isa biyyaa yoo barbaadan. Zeenit isa jedhamu qibaatii biyyaallee argachuu dandeessu. Si baay'een jaalladhan qibaatii kana. Sandalii barbaadan sandalii kan biyyaa in argama addanatti. Kan biraan qodaan biyyaa tokko kan hafe hin jiru hundumtuu asuma jira. Orderiidhaan isiniif fiduu dandeenya waan isin barbaadanii. Biyyumaa fidduu qodaa kana moo biyyaa jira kan chaayinaa irraa dhufu jira. Kuni burcuqqootti bishaan dhuganii kan bunatti daakanii. Qodaa biyyaa kamiyyuu asiitii argattu jechuudha. Distii garaagaraa immoo distii akka darajaa isaatiitti kan barbaadanii sitti argachuu ni dandeessu jennaa. Orderiidhaan isin finnaa kun saaniitti nyaata nyaatanii. Saanii ta'illee suma kan biyyaati hundumti isaayyuu. Kun saaniitti waxii dhiyeeffatanii garaagaraa akka darajaa isaatiitti jiraatanii kan biyyaa yoo yaadatte isaanii kana asuma keessa oolanii galuudha gaafa biyya yaadan. Uftee as keessa deemaa oolte galtama. Kuni istoofiidha kan bunaatti danfisanii. Seermoonii yoo barbaadan gadi baasanii.
xiqqaadha kun. Inni guddaanis jira. Kun ishee xiqqaadha. Kuni jabanaa maduwwaa baate. Jabanaa tokko baatte. Kasala asirratti qabsiifachuu dandeessu. Yoo barbaadan ixaanaafis hin ta'a jechaadha. Baay'ee gaarii. Kunooti maxxashaa fa'aa jira addan immoo ixaanni immoo addan jira. Ixaanillee jira. Ixaana gosa garaagaraa addan jira yoo barbaadanii. Ixaana kanaan nuun fudhee. Isaanii aarsatanii kun lubaanjaadha. Lubaanjaa barbaadanii ixaana kunis ixaana karbee kan jedhanis jira kun qumbiidha karbeen. Qumbiidha. Kun akkanatti jira. Kan maal Jimmaa. Kan warra Jimmaa kan Jimmaati. Kan buna dhiyeessatan jechaadha. Rakabooti. Rakabooti Jimmaa. Wanti dhibe hin jiru. Mana kana dhugaa dubbachuu fi wanti biyyatti barbaannu hundumtuu asitti argama. Kanaafiyyuu daawwattoonni keenya Edmonton jirtan naannoo Edmonton warri jirtan hundumtuu kottaa daawwadhaa waan baay'ee argattu asiiti waan biyya wanti dhibe hin jiru. Baay'ee gaarii. Warri farsoo naqachuu barbaadan immoo farsoo kan qariboos. Eessa jiraan immoo? Godee jira. Ilaallu? Farsoo ilaalla. Geeshoo isaati. Geeshoon illee jira. Geeshoon ni jira. Biqillis jira. Kun immoo biqila isaati. Olitti naqanii farsoo masa sirrii ta'a jechuudha. Moqqachuu nama barbaaduu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo qoraasummi illee ni jira. Warri mana taasisuu barbaadanii. Ixaanni kun gosa kanaanis ni jira. Gosa adda addaa gosa hundumaa. Qabarichoon ni jira. Ora waayura jirtutti aasuu gaarii qabarichoo. Wanti dhibee tokkoyyuu hin jiru walumaa galatti. Kottaa daawwadhaa. Asillee akkan argaa jirutti shiroo barbareen jira. Shiroon barbareen kunuuti. Barbaree as jira. Kun bassoodha. Bassoonis barbaree shiroo. Kun immoo bullaadha. Bullaa. Mixmixaanis jira. Kun immoo keessumaati kan harmootiin keenya abbootii keenyaaf waatti kennaa turedha. Kuni? Qabdee mayyaadha. Dastaan kana argee yoo hin jiru teessoo loluun isaa dhufu garuu. Kuni kan abbaa manaati. Qodaan abbaa manaas qobaatti jira jechuudha. Kan abbaa kan haadha manaa hin jiru. Haadha manaan achirra keessee abbaa manaa bulchaan. Baay'ee galatoomaa dhugaa waan dinqii namni hundumtuu dhufee ilaaluu qaba. Istoorii kana mee akkamitti isa argachuu danda'u namoonni naannoo kana jiran adreesii keenya bilbilaan illee. Adreesiin keenya 105 56 115 streetidha. Telefoonni keenya immoo 780 6805560 kan biraan immoo kan harkaa qofaatti 780 777 8391. Tole nutis daawwattoota keenya descriptionii keessa isiniif keenya YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina oduu akkasitti simbiraan gaha waan ta'eef obbo Tamasgen guddaa galatoomaa baay'ee nu daawwachiistanii akkasumas immoo daawwattoonni keenyi barumsa gaarii akka irraa argatan abdii hin godhanna baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Baay'ee fadhaa isinis baay'ee galatoomaa dhuftanii akkasitti nu ilaaltanii advertaayizii hojjechuu keessanii guddaa isin galateeffannaa waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaa ulfaadhaa. Haa ta'u galatoomaa.